nuti jechuudha beekuun ciisa. Amma na laalan na gobeedha. Kina harkitani barbarraa kutee na laala. Ashamaa harka fuunee maatii keenya maatii kaaswishoo akkam jirtani naguma keessa fayyuma jirtanii nuti nagaa jirraa galata waaqaa sin akkam nuuf jirtanii fayyuma keessa nagumaayi. Bakka jirtanitti nageenyi keenya sin haa qaqqabu siniin jechuu jaalannaa akkam naguma keessan jirtanii siniin nuti nagaa jirra. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra rammoo maal qabattee dhufte bal'atu jechuun keessan hin oolu. Har'a dhugaawwan baay'ee nama gaddisiisu tokko jechuudha kan qabadde dhufe maal ta'etanii mana keessan jiragin maal jedhee akka himin beeku dhugaa waaqaan ulfaata waan ta'eef innaa maal ta'etan saree keenyatu nama nyaate nuti saree hin qabna hin beektanii saree lama qabna jechuudha tokko xiqqishuudha tokko guddaadha innaa amma saree guddaa santu ba'ee sagalee gadi qabeetan haasaa jechuudha nama nyaate sareen nu jala nuti osoo hin argin sassalata mormarraa hin baafate qabattoo morma jalaa kutee ba'ee nuti nagarre jechuudha innaa sareen kan namatti dhaalatte nama nyaate ufan jechuudha ufanii nutti fidanii innaa hin beekan daa'ima osoo hin ta'in waggaa 11 nama fakkaate mucaan kan nyaate jechuudha amma akka mucaan bakka malee ciniine jechuudha bakka hin dubbatamne bakki ciniine hin beektan waan ta'eef bakka malee keessa luka lamaan gidduu ciniine jechuudha. Inni akkanaaf luka lamaan ciniin jiru immoo iqaa osoo hin ta'in iqaa bira hin geenye na fakkaatu iddoo iqaa ta'e kan hin turu amma sirriitti miidhamee jechaa jirani. Kanaaf baay'ee tokko ulfaata sagalee gadi qabee kanaas waala jiru waan ta'eef kaasuuf waliin deemaa jirani. Mucaan kun lubbuun ba'uu baate kaawwana baay'ee hin beektanii nuti beeknetii miti dhugaa dubbachuudha ani saree akkanaan agarre ani dhugaa ajjeesuuf illee cubbuudha sareen hojjetan cubbuu nuti ta'a jenneetu dhugaa bakka nuti hi'aarraa gadi niifamuu hi'amee tola achuma oolaa achuma bula hi'uma sanarra jechuudha nama nyaata. Innaa bakka itti gannu ganne illee fuune makiinaaf feene fagoo bakka hin beekne jennee ganne yoo galgala inni kaasuun osoo hin galin sareen duwwa gale kaasutu fu'ee deemee makiinaan nama nyaatee aduusan illee makiina keessatti makiina duwwa kinuun jira miti makiina duwwa godhanii aduusan gatanii ufanii kaasuuf faasoo mana ga'in inni dhufee mana ga'e jechuudha. Innaa akkana xiqqee tokkollee nu jalaa nyaate nama dubartii jechuudha dubartii lama nyaate guyyuma tokkotti amma immoo ijoollee daa'ima bakka malee ciniine sanuu dhiira innaa kanaaf amma kaasuun akimii geessanii fuudhanii deemanii mucicha akimii geessanii jiru mucaa akimii geessan jechuudha. Beekwanii du'aa inafallee natti fakkaanne akka malee nyaate jiranii lafaana'ee nama irraa bahuuf didee namni qaxaqqatee giddimi kan irraa baasan jiranii. Innaa baay'ee tokko ulfaata dhugaa waaqa egaa yookiin viidiyoon keenya kun kan umaattaa hin beekamu wanna nama mudatu kan lubbuu namaa balleesse kan giddinumatti itti gaafatama waan ta'eef innaa akkasii lapheen xiyyaana sodaachate dhugaan wanuma goonuu wallaalle amma naafillee hi'amuu didee duratti nyaate kaasuun osoo inni fiigee ba'e kaasuun malee anas na nyaata jechuudha. Akkanatti natti fiiggaruu naani amu innaa kanaaf dhugaa baay'ee tokko jechuudha. Yeroo meeqa nama akkamne bakka birriin keenya jechuudha birriin keenya namarratuma jechuudha bakka inni sassalata mormarraa baafataa bakka nuti qabattootti goone wanna ittiin goone hin jiru jechuudha. Kanaaf amma na hi'amuu didee kinoo har'a taayitu man isa eega jechuudha har'a natti faradee maalaan godha nattuma farade taayitu man isa eegaa jira qursii nyaanne homaa nyaanne jechuudha misaa sa'aatinuu darbaa jira. Naa isumaan eegaa jira kan warga barii ta'e jitti kana luqqaate daa'imallee gateetanii ammas qotii jechanan gadee suuqii fa'aa cufee jechuudha. Namni suuqii ufuu hin danda'u bakka isaafiyyuu maaliif nama nyaata ijoollee ari'a waan ta'eef suuqii ufuu hin danda'ani balballi ittiin ba'u bakka balbala suuqiitiin ba'ee nuti ganama incira jechuudha yoo ani suuqii baneetan manatti mucaan kee kaananan ol galee daa'iksuma san ganama boruu achumaan ba'ee lim jedhe akkasumatti nama karaatti ijoollee argee laqamu godhe amma akkasi of hin ulfaata dhugaa as jira manaanii ammoo isaan eegaa jira ani rukutuuf itti deeme natti utaala maal naa wayya bichaa hin beeku dhugaa kaasu nama wannan jedhu
Kinoo dhufee hin ciisaa jira jechuudha. Na laala amma ilma gubiidha. Na ciisaa jira. Kaasuun deeme kan namni hin jiru. Ara ciisanni barandaarra. Kottu. Gee. Dee. Waa. Amma anuujuu nafsee natti galte sodaadhe naa hiyyamuu didde. Dee. Waa. Dee. Yaa Rabbi na. Dee. Nyaatinna. Sassalanni kinooti jechuudha. Takkas kinoo mixiin as keessa hiite jechuudha. Asirratti nuti mana kanatti akka waaqamnee mana ijaarree keessatti galu. Amma kinoon as ciisaa. Ture jechuudha. Takkas hin jirti achi keessa natti as iyyiti malee lama jechuudha. Hin jirti taa. Amma akkanatti na sodaachisee anallee dee ta'u waa. Taayitaan eegaa jira kinoo barreen guddichillee kan suuqitillee cufamee jiraarra. Hundaa cufeetan isan eegaa jira jechuudha. Akkanatti nama nyaate ilma gubee uma sii godhaa goyee irra uma sii godha. Har'as hin bulchu anuu maalaan humna qabaate silaayi uma sii godha. Kanatti nama nyaatee dhufe kana fa'eetu jechuudha. Maal goona. Amma wanna ta'uun beekamne kaasuna gammaatitti hin dhufne anaanaa hi'amuu didee oon harkaa fiigee hin dandeenye qabu kaa'ee bakka deemuudha ammas. Deemuudha. Bakka achiin ba'uudha. Kottu naa. Akka maalaan godhanaan sarmu'an. Anana tuffata durumaayyuu waan ta'eef innaa suuqii kiyyallee dhiisee tan amma akkanatti qujjee taa'ee jira waan ta'eef akkasisiniin jira kabajamtoota keenyaa. Dhugaa baay'ee ulfaata. Saree malees jiraachuun hin ulfaata beektu bara kana hattuun gannaman baastuu bakka gabbaa luka namaatti eeggatti hattuun miila gabbaa namaatti eddi xiligi jettee namni akkanuma zoor jedhe fiigichaan xiligitti jetti silaa odoo ishii xalaqee qabeetu dhugaa amma naannoo keenya kana farsirratti hatanii garuu mana keenya kana gammaatitti galannee waaqafaa ta'uu seenne maaliif isa sodaatu jechuudha isa nafseedhaaf sodaatu nuti amma suuqii odoo hin cufin sim jennee kinoo agas fagaata suuqii nama fuuldura saniini mana teenya manatti jechuudha addaa fagaata keenya mana gibbiin bal'aa waan ta'eef. Isaafiyyuu seenan jechuudha gidee tokko bichaa tokko akaayin harkaa hattee fiiggee malee hin beela'in na fakkaate malaanu akkasii. Ibadee saree manaa goote har'a seenatti hin gaabbitu mataa kiyya sochooste mataan kiyya amma na kinoona baqaquuf ta'a wanna biraa keessa na darbee isiniin jira. Kana fakkaata boqqolloon illee kinoo gahaa jira beekalaanis gahaa jira. Koottaa aramaa warra aramtan hin nyaattu warri hin aramne immoo tola hin jiru waan ta'eef inni akkasii isiniin jira gibbii keenya immoo kan fakkaata roobni baran hin jiru baay'ee. Innaa kana fakkaata isiniin jira. Ataakiltii baay'eetu jira akka maangoo, abukaadoo fuuldura sanii hin jiran. Isiniin jira kanaafuu akka hammaa ta'ullee hin dandeenye mataan na ootee jirti waan ta'eef yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Nagaa naaf taasinan jaaladha baay'ee warroonni maatii nuuf hin taanillee maatii nuuf taasiniin jenna. Amma meena soqa deeme ammas nama nyaata maalan godhaalee natti nama faradeerra isuma natti faradeerra zabanyaa ta'eetuma eegaa oolaa isiniin jira. Maatii kiyya baay'ee isin jaaladha. Egaa yookiin viidiyoon keenya kun isa umaa ta'uu danda'a hin beekamu maaliif namni egaa waan nama mi'eenyumtuu namaniisu waan ta'eef naan beekamu yookiin mana hiyaattuu galuu dandeenyaniif kaasuuni. Meeqa ingirii waaqatu beekaa isiniin jira. Viidiyoo biraatiin immoo jiraan walitti deebinaa nagaa nuuf taachaa.